lubbuu nama tokko tan baateef sagalee ta'uu dhistanii shiitaaf sagalee naa taatan. Shiitaaf sagalee taatan jechuudha. Lubbuun baatee arrabaatu isin biratti guddaa. Lubbuu baateerra arrabaatu guddaa jechuudha. I'm very sorry. I'm very sorry. Sadarkaa kanatti gaddeebina jechuudha. Lubbuun irraa ajjeefamtee duutee qe'ee jirtu bira dabarree san bira dabarree ayyaana waggaadhaa dirree dhawaa jennee sirba magaalaatii fi kan magaalaa alaallee sirbitoota yaamnee shubbisaa baane jechuudha. Is this who we are? Dirreen jaalalaa, dirreen biyya jaalalaa, dirreen biyya gootaa, dirreen kana faaruudha. No, jaalala keessan hojiidhaan mirkaneessa. Araara buusaa, qe'eerraa kan buqqaafame qe'eetti deebisa. Madoo nurraa madaawe wal'aana kan hospitaala jiru madaan isaa haga gartee tortortee raammoo baafattee referaala nuti hin dandeenyu biyya biraa geessa haga ja'anii mootummaan hagas takke eeguun qabu. Dhiifama naa godha. Kanaaf qabxiilee sadeen kanarratti mootummaan yoo mootummaan jiraate, mootummaan haqaa yoo jiraate, yoo mootummaan haqaa jiraate, tokko gurbaan waraanni poolisiin intala tana galaafate rabbi rahmataa godhuuf nasihaa ziyaad galaafate seeraaf dhiyaatee hidhamee adabamu. Lammaffaa obboleeyyan keenya kan qe'ee sanirraa saamaman, ari'aman, tumaman, madaawan, rasaasaan reebaman, wal'aanamanii tajaajila barbaachisu gaa argatanii qe'ee isaaniitti deebi'anii qubsumni isaaniif mijaa'u. Sadaffaa eegas booda araara qulqulluu eega waraanni gamanaa fi gamasii bakka sanirraa qulqullaa'e hawaasni nagayaan tasgabbiidhaan kabajaadhaan ulfinaan qe'ee irratti gamanaa fi gamasitti waliin jiraachuu eegalee booda araara buusanii nyaachisanii obaasanii gumaa barbaachisu godhanii yoo gurbaan hidharraa bahullee barbaachisu dhiifama olii godhanii hawaasa dhiifama olii godhu kun bifa saniin godhan. Yoontaan arraantan ammoo maallaqaa fi miti obboleettiin nasiyaan teenya kan ajjeefamte qarshii maallaqa Itoophiyaa 600 fiddanii 600 200 daa'ima lamaan ajjeefame garaa isii jiruuf isiidhaaf 200 200 kanaan hodhaa jaanii kuni sossoba jeenaatii miti adeero. Ni haadhaa miti arraantana kan nuti sossoba kuni mahriidhaa miti. Lubbuun isii maallaqaan hin sharafamtu. Lubbuun isii maallaqaaf jechan duune. Ummata guddaa kana kadachii isarraa luqqaafame kabajaan dachii isarratti deebifamuu qaba. Dachii isin irratti ajjeefamte sun alaamanni qeen isii suni kabajamee fi sirnaa fi heeraa fi seera guuttattanii mana isii san irratti manni kabajaadhaa ijaaramee fi maatiin deebi'uu qaba. Kana ta'uu baannaan hawaasa isintu wal nyaachisaa jira, isintu walitti buusaa jira, isintu rakkoo kanaafillee sababaa ta'aa jira jechuutti fudhanna. Fuula Rabbii duratti illee itti gaafatamtan. Antum mas'uuluuna amaama Allah. Fuula Rabbii duratti itti gaafatamummaa qabdan. Ilma namaa dhiisiti lubbuu adurree, lubbuu shimbirroo qe'ee sanirratti ajjeefamtuuf. Adurree qe'ee sanirratti akka malee ajjeefamtuuf itti gaafatamtan. Ilma namaa dhiisi. Amaanaan isin harkaa qabdan amaana guddoo tana. Manguddoon osoo dura waa dalaguu hin taane mootummaan waa dalaguu qaba. Mootummaan seera wal'aantummaa seeraa kabachiisuu danda'uu qaba duraan dursee. Arra kana ajjeefame intala mootummaa teessan jalatti hoogganamtu. Kana ajjeese mootummaa Mustafee jalatti kan hoogganamu. Mootummaan lamaa wal gahee seeraa fi heerri kabajame wal'aantummaan seeraa kabajame seeraaf dhiyeessuu qabdan. Kana ta'uu baannaan rakkoon tun itti fuufee rakkoo biraallee dhaluu deema. Poolisiin magaalaa Itoophiyaa bulchu kan itti gaafatamaan isaa koomishinarrii guddaan dirqama sagalee intala isaati.
Poolisiin Itoophiyaa kan dirree dhawaadhaa koomishinarri arra nasihaan intalateeti. Bulchaan dirree dhawaadhaa intalti ajjeefamte intalateeti. Intala ofii abbaatu deemee mirga isiitis kabaja, dhiiga isiitis baasa, seera ol aantummaa seeraatis isaasuu kabachiisaa jechuudha. Dirqama keessa yoo isin bahachuu dadhabdan hawaasni immoo akka beekutti dirqama isaa bahachuu hin dadhabu. Gaafas immoo waywaatuu fi rakkatuun keessan hin oolamu. Rakkoon sun osoo hin dhufne kabajaadhaan waloodhaan ilmaan keenya kan garatti ajjeefamanii fi kan gartee dirree irratti illee intala ajjeefamteef mirgi isiitii fi dhiigni isii seeraa fi heeraan gaafatame ol aantummaan seeraa kabajame kan isii nyaate seeraaf dhiyaatu qaba. No one is above the rule. Nam tokkolleen seeraa olii miti. Seeraa ol nam tokkollee miti. Kana kan dhaamachuu barbaanna. I think qabxii sadeen clearly isin galtee jeetiin amana. Obboleettiin teenya Rahmaa Ziyaad ulfaadhu galatoomi. Intala hayyuu, intala ajaa'ibaati. Atillee Rabbiin nu keessa si haa tursiisu. Miira keessa galuu baattee mirga obboleettii teetii qofa osoo hin taane mirga namoomaa, mirga saba bal'aa kannaa, mirga biyya sanii, mirga daangaa, mirga haqa Rabbii sii kannee miira keessa osoo hin galle gaafii sirnaa, gaafii haqaa gaafachuu keetiif ulfaadhu. Haasawa kee dhaggeeffadheetiin anilleen hamileen natti horte hayyoominaan bilchiinsaan akkasii dubbachuu kee kana Rabbi si haa dabalu. Haqaa obboleettii teessanii Rabbi nu haa baasu. Isa obboleettii teessan nyaate san Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaa qabaa jabduudhaan Rabbi haa qabu. Yoo inni gaa deebi'ee dhiifaman gaafatin seeraaf hin dhiyaatin Rabbiidhaaf dhiifachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Kana wanni dhaammachuu barbaannu galatoomaa isin ijoolleen dirree dhawaa hunda osoo hin taane immoo gariin warri tiktaakora taatanis warri yuutuubara taatanis isin shiita naa dhaadheessa. Shiita dhaadheessuu keessaa gabbaa jiran lubbuu namaati tun. Lubbuu namaati. Nama shiita dirree dhawaa arrabsite jettaniiti halkanii fi ganama dalagaa godhattanii hedduu waan san irratti nama kakaasaa turtan. Lubbuu namaa ta'e isin biratti gatiin qabne dhiistanii yoo waan akkasii dalide maal jechuudha? Gaafadha. Dalagaan teenya waa faarsu, waa abaaruu, waa dhaadheessuu. Bakka nuti ergamtu taatanii dhumaafna. Come on man. Come on. Mootummaa irratti dhiibbaa godha. Hawaasni lamaan kun ulfinaa fi kabajaadhaan walirraa fuudhee walirraa heerumee soddoomee walitti masgida qaba. Waliin nyaata waliin dhuga addaan baasuu hin dandeenyu. Garuu rakkoon tuni gara mootummaatirraa rakkoo hamtuu taatee hawaasa jidduutti rakkoo biraa kan uumne waan kanaaf araara buusuudhaaf nagee buusuudhaaf obboleeyyan keenya kan qe'ee irraa buqqaafatan qe'ee itti deebisuudhaaf shoora keessan taphachuu keessatti dirqama keessan baha. Yaaminsa obbolummaati kun. Haadha hu nageenya jiraadhaa turtii gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.